Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee. Odeeffannoo wayitaawaa fi haqa qabeessaa qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu waliin haa ta'u. Finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa jiru nagaa filachuun galaa jiraachuu odeeffannee tarkaanfii akkasii fudhachuun kun tasgabbaa'aa jiraachuu finxaaleeyyii faannoo kanaa kan agarsiisudha. Garee waraanaa ajajaan Raasgaayin Malaakuu Waalilliin kan jedhamu humna qabatee jiru guutummaan guututti qabatee galeera. Daandiin nagaa kan galeef filannoo isaa nageenya godhatee argameeras. Kanaaf kanneen hafaniin daandii nagaa filachuun akka galaniif deeggarsa barbaachisu taasisuun barbaachisaa fi dirqamadha. Odeeffannoo dabalataan gareen marroo jala ture jalwarraaqsaa fi naanboon aanaa Amboo ganda Haaruu Xiirootti miseensota nama 9 waliin kilaashii 9 fi rasaasaa 531 waliin harka kennatanii jiraachuu maddi amanamaa oduu keenyaa nuuf eeree jira. Sirna Oromoo irratti rasaasa dhukaasuun gantummaadha. Karra mootummaan saaqitti fayyadamuun abshaalummaadha. Harki nagaaf diriiree hin dachaane, karri nagaaf saaqames hin cufamne. Ammas daandii nagaa kan filatan itti fufuun galuu eegaluu oduun jettuu nu dhaqqabdee jirti. Marroon sodaasaa isa duraa caalmaatti abdii kutateera. Ijoolleen bosona keessa jirtus marroos ta'ee hooggantoota shanii biroo irraa abdii kutuun qophii haaraatti jiraachuu odeeffanneerra. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii qabannee jirru asumarraan gulumnaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma.